Mootummaan Itoophiyaa galii miidiyaalee hawaasaa TikTok fi YouTube irraa gibira kutachuuf akka murteesse beeksise. Xiyyaarri boombii tarsiimoo Raashiyaa galaana Jaappaan irra balali'uun dubbii kaase. Iraan akeekkachiisa qilleensaa dhageessiste. Itti aanaan pireezidaantii Iraan Mohammad Rizaan yeroo kamiyyuu waraanni Israa'el waliin dhoohuu akka danda'u labsani. Torban muraasa keessatti yookaan ji'oota keessatti osoo hin taane guyyoota keessatti dhoohuuf akka jiru dabaluun ibsaniiru. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un waraana isaanii sochoosuun dhagahame. Akkala waraanaa Kooriyaa Kibbaa fi Ameerikaan taasifamaa jiru irratti balaaleffannaa cimaa dhageessisaniiru. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un shaakala waraanaa Kooriyaa Kibbaa fi Ameerikaa balaaleffachuun humna niikuleeraa isaanii saffisaan babal'isuun dorgomtoota isaanii qolachuuf dhaadataniiru. Mootummaan Itoophiyaa galii miidiyaalee hawaasaa TikTok fi YouTube irraa gibira kutachuuf akka murteesse beeksise. Ministeerri galii biyya keessaa ibsa viidiyoo kenneen TikTok, YouTube fi mala dijitaalaan warri galii argatan gara sirna kaffaltii gibiraatti seenuuf akka jiran beeksise. Obbo Biraanuu Sisaay hoogganaa sirna kaffaltii gibiraa ministeera galii akka jedhanitti miidiyaalee hawaasaa dabalatee appilikeeshiniiwwan galiif oolan warri gabbisanii fayyadaman akkasumas warri galii argatan sirna kaffaltii gibiraatti seenuuf akka jiran ibsaniiru. Xiyyaarri boombii tarsiimoo Raashiyaa galaana Jaappaan irra balali'u ministeerri ittisaa biyyattii beeksise. Xiyyaaronni tarsiimoo boombii Raashiyaa Tu-95 dandeettii niikuleeraa qaban galaana Jaappaan keessatti balallii sagantaa qabamee raawwachuu isaanii ministeerri ittisaa Raashiyaa kibxata irraa hagayya 19 ibseera. Tarkaanfiin kun yeroo Jaappaanii fi Raashiyaa gidduutti muddamni dhalatetti yoo ta'u, muddamni kunis cimee itti fufeera. Torbee darbee Raashiyaa fi Chaayinaan galaana Jaappaan keessatti shaakala waraanaa guddaa taasisuun isaanis ni yaadatama. Balalliin kun sa'aatii 6 ol kan fudhate yoo ta'u, xiyyaaronni boombii kunneen xiyyaarota waraanaa Su-35 fi Su-30 eegamaa akka turan ministeerichi dabalee ibseera. Iraan akeekkachiisa qilleensaa dhageessisuu itti fufte. Itti aanaan pireezidaantii Iraan Mohammad Rizaan yeroo kamiyyuu caalam waraanni Israa'el waliin dhoohuu akka danda'u labse. Torban muraasa keessatti osoo hin taane ji'oota keessatti osoo hin taane guyyoota keessatti dhoohuuf jira jechuun ibse. Dhukaasa dhaabuun amma jiru boqonnaa qofa jechuun yeroo kamiyyuu caalaa qophaa'uu ifatti dubbate. Biyyoonni lamaanuu waraanaaf qophaa'aa akka jiran ifatti dubbachuu itti fufaniiru. Waraana ji'a waxabajjii keessa gaggeeffameen Israa'el iddoo niikuleeraa fi buufataalee waraanaa Iraan irratti boombii erga darbitee booda Iraan ammoo misaa'ilaa fi dirooniin Israa'el irratti haleellaa baate. Amma immoo ajajoonni Iraan guyyaa guyyaa walitti aansuun waraanni kana booda dhufu baay'ee hamaa akka ta'e akeekkachiisaa jiru. Israa'el Ameerikaan deeggaramu yoo Iraan sagantaa niikuleeraa ishee deebistee jalqabde haleellaa haaraa akka raawwattu doorsisaa jirti. Haa ta'u malee Teheraan akka hin jilbiifanne cimsatee dubbachuun ammas yoo haleelamte misaa'eloonni ishee guyyoota muraasa keessatti Tel Aviv fi Sanaa olitti roobuu akka danda'an akeekkachiiste. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un waraana isaanii sochoosuun dhagahame. Shaakala waraanaa Kooriyaa Kibbaa fi Ameerikaan taasifamu irratti balaaleffannaa cimaa kennaniiru. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kim Jong-un shaakala waraanaa Kooriyaa Kibbaa fi Ameerikaa balaaleffachuun humna niikuleeraa isaanii saffisaan babal'isuun dorgomtoota isaanii qolachuuf dhaadachuu isaanii miidiyaaleen mootummaa kibxata irraa hagayya 19 ibsaniiru. Kooriyaan Kibbaa fi USA'n balaa Kooriyaa Kaabarraa guddachaa jiru irratti qophii isaanii jabeessuuf shaakala guddaa taasisuuf qophaa'uun jalqabuu isaanii ibsaniiru.
Shaakali guyyoota 11 turuu kun lammiilee Kooriyaa Kibbaa 18,000 dabalatem loltoota 21,000 akka sochoosutu himame. Hojiiwwan ajaja koompitaraa fakkeessanii fi leenjii dirree kennan ni hirmaatu. Deebii kanaaf Kim Jong Un doonii waraanaa guddaa Choyuun jedhamtu kan toonii 5,000 ulfaattu gara daangaa Kooriyaa Kibbaatti sochoosuun shaakala waraanaa waloo michoota kanaa diinummaa fi fedhii waraana qabsiisuu jechuun doorsiseera. Haalli nageenya naannoo Kooriyaa guyyaa guyyaan hammaataa kan jiru yoo ta'u, haalli amma jiru yaada fi shaakala waraanaa jiru irratti jijjiirama hundee ariifataa fi balaa niikularaa saffisaan guddisuu nu gaafata jechuun Kim dabalee ibseera.